Yooyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii deebinee dhufnee jirra. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee waa'ee vitaamin D irratti barnoota gabaabaa isinii kenneen ture. Innis gaa vitaamin D faayidaa akkamii qaama keenyaa kenna? Vitaamin D immoo akkamitti oomishama? Hir'inni vitaamin D irree rakkoo akkamiitiif nama saaxila? Akkasumas immoo mallattoolee hir'ina vitaamin D agarsiisan maal faa akka ta'an isaanis kaa mallattoolee komaniin vitaamin D maal faa akka ta'an. Egaa vitaamin D kun hir'inni isaa komaniidha. Hawaasa addunyaa kanarraa naannoo 30% rakkoo hir'ina vitaamin D ni qabu sadarkaa isaa walaa darbuu malee. Achi keessaa kan mallattoo agarsiisan warra baay'ee hir'inni isaanii gadi bu'aa ta'edha jechuudha. So isaanis kaa komalli mallattooleen hir'ina vitaamin D agarsiisan akka dhukkubbii lafee yookaan boompeen isa jedhamu, dhukkubbii maashaa, dadhabbii, amalli jijjiiramuu fi kan kana fakkaatan fi dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu gadi bu'uudhaan infekshinii akka namatti deddeebi'u taasisuudhaan illee mallattoolee dhukkuba kanaa agarsiisuu danda'u jechuudha. Kunniin kaa mallattoolee dhukkuba kanaa yeroo ta'anii har'a immoo akkamittiin hir'ina vitaamin D kana ofirraa ittisna yookaan immoo akkamittiin yaallaa kan jedhu kanan isinitti himuu dhufe. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri immoo duraan chaanaalii kiyya subscribe gootan viidiyoo kana like gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Gaafii biraa soo qabaattan kommentii jalatti nu barreessaa. Yeroo ta'anutti viidiyoo qabannee dhufnaa. Kallattumaan gara viidiyoo har'a qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Egaa vitaamin D faayidaa inni qaama keenyaaf qabu yeroo darbe isinitti himee ture. Har'a isa indiran deebi'u waan hundaa isinitti himee ture. Har'a immoo paartii akkamitti ittisnaa fi akkamitti immoo yoo jiraatirree yoo dhukkubni kun jiraatillee akkamitti dhukkuba kanarraa of yaallaa kan jedhu isinitti himuufan dhufe. Isa kana beekuudhaaf kaa vitaamin D yeroo darbe isinitti himee ture maalirraa akka argamu maddi isaa waan lama gurguddaadha. Tokko ifa aduu, lammaffaa nyaata isiniin jedheen ture. Kana lamaan irraa kan inni argamu jechuudha. Kanaaf vitaamin D hir'ina isaa ittisuudhaaf tokkoffaan maalinni ifa aduuti. Wanni ijoon. Gaheen ifa aduu maanni ifti aduu gogaa keenya irratti gaafa bahu gogaan keenya vitaamin D aktiivii qaama keenya barbaachisaa ta'e akka oomishamu taasisaa jechuudha. So wanni ijoon ifa aduuti jechuudha. Ifa aduu. Egaa ifa aduu kana yeroo jedhamu yeroo baay'ee namoonni hubannoo isaan qabanii faayidaadhuma waan qabutti lakkaa'anii kun immoo daa'ima qofaaf akka barbaachisutti yaadu jechuudha. Haa ta'uti garuu ifti aduu yookaan sunshine exposurein not only for kids adultiidhaaf illee yookaan immoo ga'eessaaf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'immaniif baay'ee barbaachisaadha. Adultiidhaafis akkasuma barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhukkuba kana ofirraa ittisuuf akkasumas immoo dhibiin akka yaalaatti illee kan oolumaa inni sunshine exposure kana jechuudha. Egaa ifa aduu kana soo jedhamu yeroo akkamiitan jedhuree murteessaadha. Ifa aduu sa'aatii 4 ganama keessaa sa'aatii 4 kaasee haga waaree booda sa'a 9 gidduu kan daqiiqaa 10 haga 30 gidduu keessa turuu qabna jechuudha. Daqiiqaa 10 haga 30 turuu qabna. Inni kun kaa maal irratti hundaa'a? Tokko skin colorii keenya irratti irreen hundaa'a jechuudha. Namoonni gogaa isaanii bilaakii ta'e daqiiqaa 20 haga 30 fi sanaa olirree akka keessa turan hin barbaadama. Namoonni immoo skiin isaanii bilaakiin ta'een daqiiqaa 10 haga 20 zaatis inaaf aduu san keessa kan turan jechuudha. Kana caala aduu keessa turuun illee rakkoo biraa qaba. Fakkeenya kan akka kansarii gogaatiif illee nama saaxiluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf aduu sa'aatii 4tiin boodaa keessa daqiiqaa 10 haga 30 gidduu based on the skin color torbanitti yeroo 2 hanga 3 namni kamuu argachuu qaba jechuudha. Namni kamuu argachuu qaba. Torbanitti yeroo 2 hanga 3. Kun egaa waan ijoodha jechuudha. Daa'imman irratti yoo ta'u immoo daa'imti takka dhalattee torbee 2 kaastee ifa aduu argachuu qabdi jechuudha. Torbee 2 kaastee ifa aduu ganama sa'a 3tii booda daqiiqaa 20 hanga 30tiif argachuu qabdi jechuudha. Yoo san hin taane ta'e daa'imti sun maaltu ishee mudataa? Rikkeetsi isa jedhamu jechuudha. Rikkeetsi isa jedhamu daa'ima san mudataa jechuudha. Kanaaf falli ijoon ittisaafis haa ta'u yaalaafis tokkummaa inni ijoon ifa aduuti jechuudha. Tokkoffaan ifa aduuti jechuudha. Lammaffaa
nyaata. Egaa vitaamin D nyaata hedduu keessatti hin argamu. Haa ta'uti garuu nyaatonni inni keessatti argaman muraasni jira. Innis kaa nyaatonni vitaamin D dhaan badhaadhan tokkoffaa qurxummii coomaa yookaan immoo salmon fish isa jedhamu. Lammaffaa killee keessaa ishee garaa keessaa ishee keelloo garaa keessaa sun vitaamin D dhaan kan badhaatedha jechuudha. Vitaamin D dhaan kan badhaatedha. Sadaffaa aannanii fi sanyii aannanii. Aannanii fi sanyiin aannanii ammas vitaamin D kana baay'inaan of keessaa ni qaba jechuudha. Inni biraan baay'ee haa ta'u baatu malee nyaatonni akka tiruutii fi baaduu yookaan immoo IV inni jedhamu ammas vitaamin D of keessaa ni qaba jechuudha. Kunniin wantoota dhangaalee nyaataa vitaamin D of keessaa qabanidha jechuudha. Kanaaf namni tokko nyaatota kana haala gahaadhaan yoo argata ta'e vitaamin D hir'ina isaa kanaan hin miidhamu jechuudha yookaan miidhamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf lammaffaan nyaataa jechuudha. Sadaffaa warra hir'ina kana qabaniif supplements vitaamin D fudhachuu jechuudha. Vitaamin D fudhachuu. Vitaamin D bifa qorichaatiin ni qophaa'a. Commonly vitaamin D2 and vitaamin D3 jedhamet wanti kana lamaaniin qophaa'a. Vitaamin D3 sun isa aktiivii isaati. Isa turra preferabilidha. So kana lamaaniin qophaa'a jechuudha. Availabilidha qorichisaa. Supplement fudhachuudha jechuudha. Inni kun more garuu ajaja hakimaatiin yoo ta'e gaariidha jechuudha. Jalqaba digirii isaa hin baramaa jechuudha. Namni tokko vitaamin D isaa normal rangeedhaa gadi waan ta'eef qofa supplementiin hin barbaachisu jechuudha. Hammamaan ta'e sibiiraan jedhamu jira. 12 gadi specially 12 nanogiraamidhaa gadi yoo ta'e sibiiriidha waan ta'eef qaama nama saniitiif fayyaa nama saniitiif rakkoo hamaa qabu waan ta'eef namni sun sirrachuufii qaba jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan kuni ajaja hakimaa beeku ajaja hakimaa illee barbaachisa jechuudha. Hakimni beekee ajajuu qaba jechuudha isa sana. So inni sadaffaan maali vitaamin D kana fudhachuudha jechuudha. Ni jira qorichisaa ni jira jechuudha. So isa fudhatamee achi booda maaltu godhama inni ilaalama jechuudha. Usually after 6 week torbee ja'a torbee lama erga fudhatee booda after 6 week ni sirrate dhamee yaadamu waan ta'eef sanaaf san booda immoo ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Seeraan vitaamin D ilaalamuun barbaachisaadha. Vitaamin D kiyya maalirra gahee an jedhu kana ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Asumaan si yaadachiisuudhaaf baay'ee qorannoon vitaamin D kun akka carraatee kiliinika keenyatti ni argama. Kiliinikni keenya magaalaa Sabbataa naannoo dhaaba gabaa ummataatiin gara oliitti argama. Achitti illee dhuftanii ilaalamuu ni dandeessu yookaan immoo bakka biraa mana yaalaa isinitti dhiyoo jirurre yoo jiraate qorannoon kun aktuaalii bakka baay'een jiru ilaalamuu ni dandeessu. Kanaaf inni sadaffaan qoricha kana fudhachuudha jechuudha. Qoricha kana fudhachuudha. Qorichichi garuu moora ajaja hakimaatiin yoo ta'e gaariidha. Isa kana arfaffaa dhukkuboota hir'ina vitaamin D'tiif nama saaxilan irraa yaalamuu kan fayyu yeroo darbe kaasanii kaasee ture dhukkuboonni tokko tokko kan akka dhukkubatuu kan akka dhukkuba kalee akkasumas immoo dhukkuboota mar'imaanii akka celiac disease kan jedhaman hin jiru. Dhukkuboota sirna xuuxama nyaataa miidhan adda addaas waan kanaaf nama saaxilu waan ta'eef namoonni waan kana qabanii dhukkuba kanarraa yoo fayyanii ammas deebi'anii vitaamin D isaanii sirrachuu danda'a jechuudha. Sirrachuu danda'a jechuudha. So kunniin karaalee ijoo itti hir'ina vitaamin D ittisnuu fi ittiin yaalluudha jechuudha. Ani ittisnuu fi ittiin yaalluudha jechuudha. Baay'ee rakkoon kun rakkoo baay'ee komanii ta'aa dhufeedha. Dhiyoon kana ispeeshaalii baay'ee komanii ta'aa dhufee jira. Yeroo duratti rakkoon kun baay'een baramu ta'uu yeroo garuu yeroo ammaa kana komalli namoonni mana yaalaatti kan ittiin deddeebi'an sababa dhukkuba kanaatiin jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhukkuba kana ofirraa ittisuus ta'e yaaluun ni danda'ama isinii jechuu dhumaafanii. So har'a kanumaan isinitti himuu dhufe I think viidiyoo keenya kana ni jaalatte yaada. Yoo jaalatte immoo ammas like gochuu hin dagatinaa. Gaaffii biraa soo qabaattan kommentii jala nuu kaa'aa. Viidiyoo kana yoo jaallattan ammas hiriyoota keessanii karaa Feesbuukiitiin share gochuudhaan hiriyoota keessan affeeraa. Fayyaa ta'aa.